Oduu keenya jalqabaatiin Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaate. Andu'aalam Gosaa mana hidhaa hiikameera jedhamuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti afaarfamaa kan ture garuu oduu sobaa ta'uunsaa beekame. Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa mana murtiitti yeroo dhiyaatetti dhaddacha irratti maaltu jedhame gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo barruun taayim namoota bara 2025 addunyaa irratti dhiibbaa uuman 100 keessatti lammii Itoophiyaa Teediroos Adhaanoomiin filate. Teediroos Adhaanoomis namoota dhiibbaa uuman 100 keessatti maqaan isaa eeramuu isaa erga bareen booda waan jedhe qaba. Yaada Teediroos Adhaanoomis bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa keessatti wantoota nama isiniif eeree fi kanneen biroo kan dhageessan ta'a. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorkeera. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddacha gadi dhiisanii akka ba'anis taasifame. Manni murtii federaalaa jalqabaa Ramaddii Araadaatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalam Gosaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasneef dhorkamanii. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhaggeeffachuuf guyyaa kaleessaatti beellamee kan ture yoo ta'u, akkuma dhaddacha eegaleen poolisiin miidiyaaleen dhaddacharraa naaf yaa ittisaman jechuudhaan gaafate. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessaa jiru kan jedhe qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogoggoraa akka qabaatu taasisaa jirus jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddacha akka hin seenne manni murtichaa akka murtii kennu gaafate. Iyyata poolisiin dhiyeesseen akka waliigalan mana murtichaatti kan himan abukaatoo weellisaa Andu'aalam Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddacha keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkamaa maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu himanii. Akka fakkeenyaatti odeeffannoowwan sobaa miidiyaaleen kanaan dura gabaasaa turan akka waan shakkamaan konsertii akka dhiyeessuuf mirgi wabii akka isaaf eeyyamamuuf gaafatame fakkeessuun gabaasaniiru. Kana malees abukaatoon shakkamaa yaadannoon Qananii harka koo jira jedheera jedhamuunis gabaasameera. Kun lamaan iyyuu odeeffannoo dogongoraati jechuudhaan poolisiin dubbate. Yaada poolisii fi abukaatoo kan dhaggeeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanneen dura turan irratti miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuusaa yaadachiise. Ittaansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddacha irratti dhiibbaa geessaa jiru jechuudhaan dhaddachi miidiyaaleef cufaa ta'ee akka adeemsifamu jala murtii kenneera. Miidiyaaleen dhaddacha keessa turanis galmeen ilaalame osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka gadi ba'an ajajamanii. Obsaa Abdiisaa immoo dhaddachatti qaamaan seenee argamuudhaan yaada isaa akka ittaanutti ibseera. Artist Andu'aalam Gosaa hiikameera oduun jedhu oduu sobaati. Hagammaatti Andu'aalam waajjira poolisii giddugaleessaa yookiin maayikalaawii keessatti argama. Har'a mana murtiitti dhiyaatee ture. Dhaddacha irrattis akkuma kanaan dura miira gaddaan guutameen uffata gaddaa uffateetu argame. Poolisiinis qorannoo taasisaa jiru ammallee akka hin xumuriin jiru ibsuudhaan sagaleewwan bilbilaa yeroo dhiyoodhaas Qananii Addunyaa taasifte reefu waan isa qaqqabeef waliin dubbii saniin xiinxaluuf yookiin analaayizii gochuun galmee qorannoo wal qabsiisuuf yeroon dabalataa akka isa barbaachisu mana murtiitti erga ibseetiin booda yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 gaafate. Manni murtiis yeroo dabalataa guyyaa 8 qorannoodhaaf poolisiif eeyyameera. Dabalataanis miidiyaaleen adda addaa keessattuu Addis Istaandard odeeffannoowwan sobaa qorannoo ilaalchisee tamsaasaa waan jiruuf dhaddacharraa akka dhorkamu poolisiin gaafatee jira. Manni murtiis gaaffii poolisii kana ilaalchisee yaada abukaatoo shakkamaa erga dhaggeeffateen booda miidiyaaleen martuu dhaddacharraa akka dhorkaman jala murtii kenneera jechuudhaan Obsaa Abdiisaa fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Oduu keenyatti aanuun barruun taayim namoota bara 2025 addunyaa irratti dhiibbaa uuman 100 keessatti lammii Itoophiyaa Dr. Teediroos Adhaanoomiin filate. Daayirekteerri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adhaanoom namoota bara 2025 keessa sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uuman yookiin dhageettii guddaa qaban 100 barruun taayim ifoomse keessatti hammatamanii. Dr. Teediroos Adhaanoom filatamuu isaanii ilaalchisee barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin tarree dhiibbaa uumtotaa keessatti hammatamuun koo ogeessota kaayyoo fayyaa hundaaf jedhu galmaan ga'uuf magaalaa baadiyyaa fi naannoo walitti bu'iinsitti uumame keessatti halkaniif guyyaa hojjetaniif beekamtii kennuudha jedhanii. Barruu kanarratti waa'ee Dr. Teediroos ragaa ba'uun kan barreessan ogeessa dhibee daddarbaa beekamaan Piroofeesar Laarii Biriiliyaant Dr. Teediroos Adhaanoom nama mul'ata qabu murtee saayinsii irratti hundaa'e kennuudhaaf deeggarsa guddaa godhu jechuudhaan isa jajanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaan qabeenyaa Elon Musk muummichi ministeeraa Yuunaayitid Kiingdam Keer Staartimaar namoota bara kana keessatti dhiibbaa guddaa uuman jedhamuun barruu kana keessatti filataman keessatti argamu. Oduu keenya xumuraatiin ammoo Kaalifoorniyaan qaraxa Tiraamp irratti himannaa banuun US keessatti bulchiinsa jalqabaa taate.
Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaavin Niwus qaraxa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp yeroo yerootti labsaa jiru kan diinagdee addunyaa duubatti harkisuu eegale irratti himannaa eegaluu ibsanii bulchiinsota US keessaas qaraxa Tiraamp irratti himannaa dhiyeessuun Kaalifoorniyaan kan jalqabaa taate. Kaalifoorniyaan yeroo ammaa kana addunyaarraa diinagdeedhaan sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, bulchiinsota US kaanii fi biyyoota biroo hedduus ni caalti. Bulchiinsota US keessaas Kaalifoorniyaan madda manufaaktcharingii fi oomishaalee qonnaa ta'uudhaan ni beekamti. Qaraxa US labsaa jirtu kan madaallii daldala addunyaa sirreessa jedhee kan amanu White House garuu himannaa irratti dhiyaate kana kufaa godheetu jira. Gargaarsa yeroo balaa tasaa biyyoolessaa jedhamuun kan industirii Ameerikaa quucarsaa jiru furuuf tarkaanfii akka itti fufus White House ibseetu jira. Dubbiimaan White House Kuush Disaay bulchiinsi Kaalifoorniyaa yakkoota akkaan hammaatan rakkoo mana jireenyaa fi qaala'insa jireenyaa furmaata barbaaduu irratti xiyyeeffachuu dhiisee tarkaanfii pirezidaanti Tiraamp daldala biyyattii guddisuuf fudhataa jiran dura dhaabbachaa jira jechuudhaan himatanii. Bulchiinsi Kaalifoorniyaa baatii amajjii irraa eegalee himatoota 15 Doonaald Tiraamp irratti banee kan jiru yoo ta'u, amma bulchiinsi kun qaraxa dhibbentaa 10 biyyoota addunyaa gara caalu irra kaa'amee fi dhibbentaa 145 Chaayinaa irra kaa'ame mormuunis kan jalqabaa ta'eera. Bulchaan Kaalifoorniyaa kunis kun hubannoo keenyadha. Kanaafidha kan lammiilee Ameerikaa miliyoona 40 bakka buuneefis jechuudhaan dubbate. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessa kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo dubiraan aga walitti deebinutti nagaan na tura.